kontentii qur'aanaa qofa dalaguudhaan viyuu gurguddoo akkanaa warri argachuu barbaadan daqiiqaa takka gidduutti aappii viidiyoo qur'aanaa hiikaa isaatii wajjiniin afaan feetaniin afaan oromoo haa ta'u afaanuma feetaniin hiikaa isaatii wajjiniin daqiiqaa takka gidduutti aappii dalagee isiniif kennu hojjetee isinii kennu isin agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti laaluudhaan like, copy link, share akkasuma mana keenya kana follow gochuu akka hin daganne isiniin jaa. Kunoo akka kanattiin tafsiraa wajjiniin sagalee qaari'oota feetee itti gootanii viyuu gurguddoo akkasii ittiin argachuudhaaf aappii ajaa'ibaa tokko isin agarsiisu. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Play Store keenya keessa ni seenna. Erga Play Store keenya keessa seennee gubbaa kanarratti bakka searchii kanarratti jechuudha. Bakka kanarratti gubbaa kanarratti bakka searchii kanarratti Nurattil jennee barreessina. Nurattil jennee akkasitti barreessina. Nurattil app akkasin nuu dhufa. Aappii kana buufanna jechuudha. Akka aappii kana jechuudha kunoo Nurattil ka jedhu Nurattil AI jettanii barreessitanis isinii dhufa. Kunoo aappii bifa kana qabu gadi buufanna. Ani gadi buufadheetiin jira. Update illee na gaafatu ani gadi buufadheetiin jira jechuudha. Erga gadi buufannee keessa seenna. Akkasitti dhufa. Login illee isin gaafatu jechuudha. Login illee isin gaafatu. Wanta akka isin gaafatu jechuudha. Kallattumaan viidiyoo keessan akkasitti waraabuudha jechuudha. Kallattiidhaan akkaataa itti fayyadama isin viidiyoo itti buufattan tokkichuma irratti isin agarsiisu. Fakkeenyaaf hiikaa qur'aanaatii wajjiniin kanuma naaf haa qara'u. Tokko naaf haa qara'u. Hiikaa isaatii wajjiniin. Hiikaa isaatii wajjiniin yookaan qurraa'ota feetaniin jechuudha. Sudeesii, Shureemi kanuma feetantu jira. Qurraa'onnis maraxattanii qurraa'ota itti godhachuu dandeessu jechuudha. Qurraa'ota filachuudhaaf bakka jala kanatti alqaari ka jedhu kana tuqxan. Alqaari asiis ni baasa. Suuraa Israa'irra jira amma. Shureemi haa qara'u moo Sudees haa qara'u bakka kana tuqxan ammas. Fakkeenyaaf bakki kun qaari'ootatu ba'a yoonas tuqe amma jechuudha. Qaari'oota filachuudhaaf kunoo Abdurrahmaan Sudeesii, Abdulbaasit, Abdulsuud Shureem, Saadul Ghaamidiyyi hundi ni jiru jechuudha. Qurraa'onni ni jiran hundi ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf hiikaa isaatii wajjiniin akkasiniif baasuuf immoo bakka kana atturjumatu ka jettu kana tuqattan atturjuma ka jedhu kana jechuudha. Ergas tuqattan akkasii dhufa. Olooftanii afaan feetan Ingiliffa feetanis Oromiffa feetanis Amaariffa feetanis ni jira. Fakkeenyaaf Oromiffaan abaasu ammaani. Amma gara viidiyootti akka isin deebisuuf kallattumaan bakka kana tuqattan. Bakka kana tuqattaniiti inni akkasitti isinii baasa. Egaa asiin akka isinii baasu gootan bakka kana tuqattanii amma fe'uu jira jechuudha. Fe'uutti jira jechuudha. Xumuree jira jechuudha amma viidiyoo. Asaa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أتشبودا تيتوكي كيسان يرتي قديسو دنديسو جتشودا هما بوتا backgroundi akka feetan itti jijjiirrachuu dandeessu. Backgroundi feetan sagalee san mallee ka keessan godhachuu dandeessu. Kunoo backgroundi ka keessan gochuu dandeessu. Backgroundi jijjiirtanii ka feetan itti gochuu dandeessu jechuudha. Backgroundi ka feetan itti gochuu dandeessu. Kunoo asirraa gadi buuftanii itti fayyadama aappii kana immoo viidiyoo itti aanuun isiniif qabadhee dhufa. Warri isiniif galuu dide warri isiniif bu'uu dide yookaan komentii irratti barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.